Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti isin qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaammoo sammuu tan isin jalaa hin bade. Hojii koo dhiisee osoo hin taane meeshaalee baay'ee of biraa kanan qabu ni jira. Meeshaalee mana keessaa meeshaalee biiffetti galan kan bite akkasumas haram majaliisiin hojjetamee bahaa jiru ni jira. Akkasuma immoo haram majaliisiidhaaf carqiiwwan hojjisiifame yookaan hodhisiifame ni jiru. Egaa xiqqoo anatu iyyuu biizii ta'ee sababa kanaanii isin biraan osoo hin gahin hafee isiniin jedhaa har'a immoo obboleettiin keenya meeshaalee xalabatte meeshaalee kana argaa kan jirtan baay'inaan meeshaaleen ishiin xalabatte kun onlaayinii irraa warroota iskiriishuut godhameedha. Baay'inaan warroota kaareedhaan hojjetaman illee as keessan jira keessattuu qumsaaxiniin illee warroota kaareedhaan hojjetaman biyya keessattis immoo haala isa fakkaatee bareedaa ta'een ni hojjennee ni baafna obboleettii keenya kun xalabatte. Egaa akkuma baratame tanaan dura dursee hoggaa namni tokko xalabate yookaan ordarii isaa qabsiifate viidiyoo irratti hojjedha achiin booda isinis ragaa taatu jechuudha. Maaliin gaafa hojjetamee bahe meeshaaleen kun meeshaalee san fakkaatamu kana fakkaatu haga irraa dirasii viidiyoo darbe keessatti illee dubbadheen jira kan obboleettii saniitti illee ishiin haa ta'u malee xiqqoo achi naasiqu jette hojjetameetu hin baane. Kunis immoo obboleettiin dafee meeshaa bahuudha jechuudha. Daftee obboleettii galtuudha dafee meeshaan naa bahutte. Kanaaf kara keessan qabadhee too dhufee borullee viidiyoon kun asirra taa'uun isaa meeshaalee kana gaafa laaltanii sanis wal bira laaltan wanta walif fakkaannee fi wanta wal fakkaatu abbichuuyyuu ragaa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee galata rabbiin waaqa kunan galateeffadha. Homtus na jalaa badeen beeku burus na jalaa hin badu jedheen abdii qaba. Maaliif namni waan godhu irratti gaafa milkaa'u caalaa wanti isa gammachiisu hin jiru lafa kanatti isiniin jedha. Egaa ka'an ayyaantu asallaatti viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faaraa wataatan hoggarattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'uu ni dandeessan bakka barbaaddan iskiriishuut gootanii ergachuu ni dandeessu. Meeshaaleen kun akka argaa jirtan meeshaalee aappi irratti hojjetamanidha. Meeshaalee wanni keessattuyyuu mannoota arabootaa saaloonii keessatti kun amma televezyiiniin saaloonii isaanii guddaa keessatti kan argamanidha. Akkasuma immoo kun mana dubartootaa keessatti yookaan kutaa dubartoota isaanii keessatti kan argamanidha jechuudha. Meeshaaleen kun baay'ee babbareedu. Isiniin jedhaa warroonni barbaadan ammas as ergattanii hojjisiifachuu dandeessanii ni hojjenna. Haala isin barbaadanii isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo viidiyoo kana laayik sheer godhaatii namoota biraa warroota fayyadamu biraan ga'a. Akkasumas immoo fayyadamuu qofa osoo hin ta'in namni gaafa laalellee itti boqatu ni jira. Sababbiin isaa edaa biyya keessatti illee ni hojjetama. Biyya keessatti illee edaa namni itti ni jiraata. Kan jedhullee namaaf abdii ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee hojjisiisuu qofaa miti ilmi namaa kan itti jiraatu. Yaada keellee akka babal'ifattu si godha meeshaalee adda addaa gaafa biyya keessatti ilaaltu. Tanaan dura hawwii qofaan jiraachaa turre dhugaa dubbachuuf yeroo nu hojjennu ijoolleen keenya hoo akkam ijoollee afaan Amaariffaatiin dabarsitu yoo ta'e malee yeroo ani biyya Arabaa keessa jirutti ijoollee Oromoo akkatti konfideensii qabaattee baatee akkatti viidiyoo hojjettu amma yeroo kana keessa jechuudha ijoolleen keenya dhugaan isin baay'ee ni sodaanna baay'ee sodaa qabna. Yoo kanneen hojiin keenya dadhabaa ta'e osoo hin taane nuti sodaa qabna jechuudha uumama keessatti shamarran keenya. Amma immoo yeroo kana keessatti teknooloojiin babal'annaan ijoolleen keenya bakka adda addaa itti hojjechaa jiru jechuudha. Kanaafuyyuu kuni biyya keenya keessatti illee isa minyoota yookaan hawwiidhaan kan mana madaamii ilaallee jiraannu san qofa osoo hin ta'in biyya keenya keessatti illee ni hojjetamaa jennee akka abdii godhanu nu taasisa. Hatta humna keenyayyuu yoo dadhabee warroota galeef itti gammanne jechuudha. Bor immoo kan anis nama ta'eetan tattaafadhee yookaan jireenya kanarraa kan biraatti tarkaanfadhee hojii kanarraa yookaan hojii kanatti tarkaanfadheetan anis itti bulaa jennoo hawwii godhanna jechuudha. Hawwii minyooti hawwii mana madaamii san keessaa kana biyya keenyatti yookaan jireenya keenyatti akka jijjiirru nu taasisa jechuudha. Yeroo baay'ee kanaadha. Maaliif kan akka kana caalaa konfideensii mataa ofii qabaatan caalaa jireenya namaa jijjiiru wamtuun jiru lafa kanatti. Waan an beekufan isiniin jedhe gaafa tokko viidiyoo isaa hojjedheen isinii dhufa. Egaa kan meeshaaleen obboleettii keenyaa kun meeshaalee gurguddaa ta'aniif jajjabaa ta'anii ismaartii ta'an yookaan immoo kwaalitii mataa isaanii eeggatanidha jechuudha. Filannoo ishii baay'een jaaladhee fi baay'een kabajee fi isiniin jechuun jaaladhaa. Isinis immoo rabbiin itti siyaa ga'u mana keetittis immoo hojjetamee bahee ijaan nu argisiisu galeetoo jettanii
akkasinis jajjabeessitanii akkasumas immoo akka amantaa keessaniitiin akka eebbistanidha jechuudha kanan qabadhee dhufe wanni kun walumaa galatti yeroo baay'ee tokko isaan viidiyoo nu ibsi tokko maqaa isaa nu teechisi waan akkasii jettu walumaa galatti dimshaashni isaa 207 hojjetame meeshaaleen obboleettii kiyyaa isiniin jedha bakka itti nagaa naata.